ke ammaattan sii deebi'uufi. Gaafa aangoo qabatu waliigalteen biyya sanaa keessumatti kaampii Oromoo keessa hubannaan ture mootummaan kuni mootummaa ce'umsaati kan jedhudha. Akkasumatti mootummaan kun mootummaa ce'umsaati nu ceesisaa gara sirna dimokraataa tokkotti nu ceesisee yoo ofii injifate aangoo irratti hafaa yoo injifatame immoo akkuma innuu jedhee ungateetu aangoo nuu kennee adeemaadha jechuudha haasaan abdiin ture isa kanadha. Kanarraa garuu wanti lafarratti argame wanti gochi godhamaa ture garuu wanta kanarraa faallaa ta'edha. Jalqaba namni mootummaa ce'umsaa ta'e tokko waa'ee mootummaan ce'umsaa siree dhumarraa utaalee ka'ee namni surree miilla keessa baafatee dhaqee mootummaa ce'umsaa tokko hojiirra oolchuu hin danda'u sagantaadhaan malee hin ta'u. Sagantaa qabaachuutu irra jiraata mootummaan ce'umsaa sagantaa qabaatu jennee hayyoonni biyya keessa jiran nuyi hundi keenya sagantaadhaan malee geggeeffamuu hin danda'u mootummaan ce'umsaa jennaan sagantaan hin barbaachisu jedhama. Tole erga sagantaan hin barbaachifne egaa akkuma barbaadan sanatti immoo nu ceesisaa jedhee uummati. Innis hin jiru lakkii yaada kan biraadhaan qaba yaada biyya kanaaf ta'uu jedhee gaafa barreesse. Amma erguma biyya keenyatti mootummaan dhaabbate biyya baay'eetti amma mootummaan jijjiirameera miti isaanii macaafa barreessee dhiyeessu argitaniittu heeruma biyyaa sanaan kakatanii aangoo yaabbataniitu gara hojii isaaniitti seenu malee namni macaafan qaba macaafa koo dubbisaa kaadireedhaan immoo macaafa koo bittu malee damooza hin nyaattu du'eetan argamaa ayyaana gurguddaa miliyoona hedduu baasanii waa'ee kana namoota walitti qabanii nyaachisuu macaafa beeksisuu baajata mootummaatiin kana keessa hin galamu jechuudha. Maaliifan kana sii kaase tokkoffaa karoora aangoorraa bu'uu akka hin jirre tokko kana. Lammaffaa road map barnootaa waggaa 15 kan mootummaan kun hojjetee dhiyeesse. Kan waggaa 15 garuu uummanni kan beeku waggaa 2 kana keessatti filannoo geggeesseetu aangoorraa naa bu'aadha. Mootummaan garuu kan jedhaa jiru karoora waggaa 15 qaba'anii muummicha ministeeraa Abiyyidha kan hojjetee dhiyeessu beeki kara muummicha kara ministeera barnootaa asa ba'u malee yaada isaati. Wanti achi keessaa calaqqisu kan irratti wal dhabnee namni hundumtuu irratti wal falmaa ba'e mata duree wal falmii kan ta'e road mappiin barnootaa sun kan waggaa 15 hin irraanfatina. Eengadda kanala ministeerri galiiwwanii guyyaa 2 dura jechuudha. Guyyaa 2 dura sagantaa waggaa 10 paartii biltsiginnaa irratti marii taasisee jedha. Kun oduu mootummaan miidiyaan mootummaa dubbatedha. Dhaxxanii ilaaluu dandeessu faanaa afaarra maalirra. Paartii biltsiginnaa sagantaa inni waggaa 10 baase. Hojjetoonnii fi aangawoonni ministeera galii irratti mari'atanii jiru. Waggaa 10 la. Garuu uummanni kan jedhaa jiru waggaa 2 irratti aangoodha naa bu'a. Waan kana hunda maaliifan sii kaasa? Abiy Ahmed aangoorraa bu'uudhaaf karoora hin qabu. Aangoorra turuudhaaf immoo karaan na fayyada jedhamee kaa'ame akkuma jalqaba ji'a 2 ituu hin guutin Baahir Daariin deemee akka labsiitti dubbate karaa shumannata kennuus karaa mootummaa irratti fonqolcha geggeessanii lammaadhaaf nama lammaa fakkaatu achirraa dhiibuus sabboontota Oromoo warra ta'an daangaatti dhiibuus waan hundumaa walitti cuunfitee gaafa laaltu rakkinni Itoophiyaadhaa sabboontummaa Oromooti. Itoophiyaan nagaa kan argattu ce'uu kan dandeessu sabboontummaan Oromoo yoo cabedha yaada jedhudha jechuudha. Baahir Daariin dhaqamee inni sabboontummaan Oromoodha saba guddaa fuudhee xiqqeessee gandatti galche inni jedhamu ibsituu isa kanaati jechuudha. Maaliifituu mootummaan yeroo kana lola banee isati jettee fi wantoota kanadha. Tokko aangoorra turuudhaa fi yoo na fayyada ta'e namni nuffee nagaa maaloo lolli natti baay'ateera rakkadheera atumti aangoorra naa ture akka jedhu naagameera akka namni jedhu yoo danda'amee jechuudha. Kanammoo kara kamiini jechuun amma wallaggi waan inni keessa jiru haasofneerra machi gara wallaggaa kun waan irra jiru haasofneerra nama jilbeenfachiisuudhaan beelessanii iyyoomsanii ba'uuf galuu dhowwanii jilbeenfachiisanii Oromoo sakaaniif fakkeenya gochuudhaan akka Oromoon jilbeenfatee amiin jedhee wanta namichi kun jedhu jalatti akka bulu yoo hin milkaa'ee jechuudha. Tokko isa kana. Inni lammaffaan yennaa kun milkaa'uu baate immoo
gaafa uummanni kanaaf deebii kennu akkuma Wallagga irratti command postii labsame akkuma Gujii irratti labsame guutummaa biyyaa irratti command postii diriirsuudhaan biyya kana labsii yeroo hatattamaatiin bulchuu itti fufuudha jechuudha. Karaa mirgaas karaa bitaas yoo deemte garuu maaliif lolli kun banamee isa ati jettee fi Abiy Ahmediin aangoo irratti hambisuudhaaf fixadhe. Mee otoo fixatin gaafi kana asiyaanutti fuftee Profeesar Qeel gaafatte hin beeku filannootu immoo jira. Sababiin kana gaafadhee fi har'a uummata iraarsaa, ajjeesaa, boochisaa borummoo mootummaan kun na filadhaa jedhee Wallagga deema. Na filadhaa jedhee Gujii dhaqa. Na filadhaa jedhee Boorana hin deemamu hin deemu. Har'a uummata kana boochisaa borummoo mootummaan kun na filadhaa jedhee waan deemu sitti fakkaata. Na filadhaa jedhanii dhufuun isaanii yoo filannoon hin ta'a ta'e waan hafu miti. Garuu filannoo irratti maaltu ta'aa inni jedhamu wanta kan biraadha. Maaliif yoo naan jette eengaddaa hundi keessan argitan ta'a Jeneraal Kamaal Galchuufaa Boorana dhaqanii waan isaan mudate. Fakkeenyumaa kan sitti himu. Ijoolleen OMN kooliigiin keessan Girmaan Guutamaa hiriyaan keenya kooliigii OMN hunda fudhatee Boorana deemee maal akka isa mudate ibsee barreessee ture. Namni yeroo qabu ituu dhaqee wanta Girmaan barreessanatu dubbise. Baay'eedhaan jaalladheen adeemsa isaa wanta ta'e sana isan ni barreesse. Maaliif waa'ee kanaa kaasa waa'ee nama tokko dubbachuuf ituu hin ta'ini caasaan ittiin mootummaan korojoo saamu kan inni ittiin mucaa namaa sodaachisee bakka filannootii ari'atu hundumti isaa bakka isaa jira. Kan ijoolleen OMN dhaqanii Booranatti argan. Kan Jeneraal Kamaal Galchuu paartii isaa fudhatee Boorana dhaqee isa mudate. Korojoo saamuudhaaf nama nagaa dhowwatanii sagalee uummataa saamuudhaaf caasaan barbaachisu. Caasaan kanaan dura bara 2005, 2010, 2015 caasaa wayyaaneen itti fayyadame hundumtuu qophaa'ee akka inni taa'uun arge wantoota kana lamaan irra. Kanaafan fakkeenya fudhadhee sitti maa jira. Na filadhaa jedhee dhufuunsa waan hafu miti warra qaanii qaban miti. Uummanni hin fila isa nuyi argaa jirrudha. Uummanni Oromoo wanti inni dadhabeef, wanti inni ijoollee isaa itti gabbareef mana tokko keessaa daa'imman 3 uummanni Oromoo kan awwaaleef ijoollee mana barumsaa dhaqxu balaatti dabarsee kennee kan inni qabsaa'eef, kan inni beela'eef, kan inni salphateef biyya isaa Oromiyaa oolfachuudhaaf abbaa itti ta'uudhaaf biyya isaatti. Paartiin Biltsiginnaa jedhamu kun maquma Oromoo jedhamu ani hin barbaadu jedhee ofirraa buqqisee gate. Uummanni Oromoo kana wanta filatuuf hin qabu, waan filatus natti hin fakkaatu. Jarri garuu na filadhaa jedhanii waan dhufan sitti fakkaatas jettee fi ganda qaaniin itti dhalate miti waan ta'e dhufuu waan hafu miti. Yoo dhufan garuu wanti isaan gochuu dhufan isan sila siin jedhe isa Booranatti ta'isan fakkeenya sana hojiirra oolchuudhaaf caasaa sana ammas caasaa sana itti fayyadamanii wanta 2015